Ashamaa akkam jirtan kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra. Qaroo miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun yaada keessan karaa koomentiin nu biraan gahaa hanga xumuraatti nu waliin turaa isiniin jenna. Ministeera raayyaa ittisaa Injiinar Aayishaa Muhammad Itoophiyaatti ambaasaaddara gamtaa Awurooppaa Soofii Firoomin waliin mari'atan. Injiinar Aayishaan tattaaffii fi milkaa'ina Itoophiyaan gama nageenyaa fi dhaabbilee nageenyaatiin galmeessisaa jirtu ibsaniiru. Keessattuu gama haaromsa raayyaa ittisaan hariiroo Itoophiyaa biyyoota ollaa waliin qabduu fi nagaa eegsistu keessatti gaheen isheen qabdu guddaa ta'uu kaasanii Itoophiyaan tumsa gamtaa Awurooppaa waliin qabdu cimsuuf kutannoo akka qabdu ibsuu isaanii fuulli miidiyaa hawaasaa raayyaa ittisa biyyaa agarsiiseera. Ambaasaddar Soofii Firoom gama isaaniitiin Itoophiyaan muuxannoo yeroo dheeraa fi ergama nagaa eegsisuu irratti maqaa gaarii qabduun dinqisiifatamtuudha jechuun dubbataniiru. Walitti dhufeenyii fi michummaan biyyoota ollaa waliin qabdu cimsuuf tarkaanfileen biyyattiin fudhachaa jirtu gamtichi ni dinqisiifatas ni deeggara jechuunis kaasaniiru. Haaromsa damee ittisaa irratti gaggeeffamaa jiru deeggaruufis gargaaruufis qophii ta'uu isaanii mirkaneessaniiru. Achi buuteen miseensota tuuta gadaa Kaarrayyuu guyyoota dura hidhaman dhabamuun maatii fi hawaasa biratti yaaddoo uumuun himame. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaalleetti dhimma miseensa tuuta gadaa Kaarrayyuu fi jaarsolii biyyaa lakkoofsaan 20 amajjii 6 bara 2025 hidhamanii eessa buuteen isaanii dhabame isaan yaaddessuu maatii fi jiraattonni himaniiru. Abbaa Gadaa Tuulamaa fi walitti qabaa itti aanaa gamtaa abbootii gadaa Oromiyaa kan ta'an Abbaa Gadaa Goobana Hoolaas abbootii gadaa fi jaarsoleen Kaarrayyuu 20 akka hidhaman odeeffachuu isaanii kaasaniiru. Miseensonni tuuta gadaa Kaarrayyuu 10 fi jaarsoleen biyyaa gara 10 ta'an walgahiif mana isaanii irraa waamamanii bakka walgahiitti qaamolee nageenyaatiin erga fudhatamanii guyyaa 18 darbuuf yeroo ammaa eessa akka jiran hin beekamne jechuun namoonni himaniiru. Namni miseensa maatii isaanii kan jalaa hidhame tokko akka himanitti guyyoota 18 dura amajjii 6 akka lakkoofsa faranjiitti bulchiinsi aanaa Fantaallee namoota achi buuteen isaanii dhabame dabalatee namoota hedduu walgahiif waamuun erga walitti qabamee booda namoonni walitti qabaman qaamolee nageenyaatiin fudhatamaniiru jechuun odeeffanneerra kan jedhe yommuu ta'u kun kan hidhamtoota namoota baay'ee garuu kan isaan keessaa achi buuteen isaanii dhabame namoota 20dha jechuun kaaseera. Hanga ammaatti iddoon isaan jiran wanti beekame jiraachuu baatullee hidhaa keessa jiraachuu isaanii wanti nutti himame hin jiru. Du'aa fi jiraachuu isaanis wanti dhagahame hin jiru jechuun yaaddoo qaban ibsataniiru. Guyyaa namoonni kunneen qabamanitti namoota walgahii keessa ture keessaa tokko maatitti bilbiluun manguddoota biyyaa fi abbootii gadaa namoota kaan irraa adda baasanii eessa akka nuun dhaqan hin beeknu jechuun maatitti bilbilaan himaniiru. Baatii tokko dura abbootii gadaa fi jaarsolii biyyaa akkuma iddoolee kaanii hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo qe'ee isaaniitti akka deebi'an gochuu qabdan yookaan sirna wal harkaa fuudhinsa baallii gadaa geggeeffachuu hin dandeessan jedhamanii turan jechuunis kaafameera. Kana malee abbootiin gadaa kunneen aanichatti nageenya amansiisaa dhabamuun walqabatee misoomawwan bu'uuraalee tajaajila aanneen akka hin jirreef nageenya amansiisaa fiduuf mootummaa faana akka hojjetan waadaa galuu isaanii yaadachiisaniiru. Isaanin ala namoota baadiyyaa irraa gabaadhaaf dhufan dabalatee kanneen magaalaa keessatti argaman 150 ta'an waajjira bulchiinsa magaalaa Matahaaraatti akkasumas namoonni 300 ol ta'an biroo naannoo Martii jedhamutti dallaa hoolotaaf ijaarame keessa hidhamanii turuu eeruun yeroo hidhaa keessa turanitti kirkirri lafaa isaan yaaddessee akka tures kaasaniiru. Muddee bara 2021 keessa abbaa gadaa Kadir Hawaas Boruu dabalatee abbootii gadaa Kaarrayyuu 14 humnoota nageenya mootummaatiin erga butamanii booda ajjeefamuun isaanii gabaafamuun ni yaadatama. Yeroo sanitti mootummaan ajjeechaa kana keessaa harkaa hin qabne kan haale yommuu ta'u ajjeechaan kun kan raawwatame qaamolee nageenya mootummaan ta'uu ammoo gabaasaaleen qorannoo Komishinii Mirgoota Namoomaa fi miidiyaaleen idil-addunyaa kanneen akka Reuters yeroo garagaraatti gabaasaa turuun ni yaadatama. Ajjeechaan abbootii gadaa Kaarrayyuu garuu asitti hin dubbatamne. Bitootessa bara 2023 abbaan gadaa Kaarrayyuu kan ajjeechaa bara 2021 irraa hafan Hawaas Maatoo Booraa garee hidhattoota naannoo Amaaraa irraa dhufanii rasaasaan rukutamanii ajjeefamuun isaaniis ni yaadatama. Bulchaan aanaa Fantaallee obbo Hawaas Carcarii fi itti gaafatamaan bulchiinsaa fi nageenya aanichaa obbo Kadir Roobaa yaada isaanii BBC'tti akka himanitti miseensonni abbootii gadaas ta'ee jaarsoleen biyyaa haala kanaan hidhaa akka jiran himaniiru. Abbaa Gadaa Tuulamaa fi walitti qabaa itti aanaa gamtaa abbootii gadaa Oromiyaa kan ta'an Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa gama isaaniitiin abbootii gadaa fi jaarsoleen Kaarrayyuu 20 ta'an akka hidhaman himaniiru. Miseensonni tuuta gadaa Kaarrayyuu hidhamuu nan beekaa garam akka geeffaman qaama kamiin akka hidhaman garuu wanti beeku hin jiru jechuunis dabalaniiru.
Abbaan gadaa kun itti dabaluunis maatii keessaas namni natti siqee wanta kana akkanatu mudate jechuun natti hime hin jiru jedhaniiru. Maatiin namoota hidhaman irraa eeruu isaan qaqqabe akka hin jirre kan dubbatan yommuu ta'u, kanneen hidhaman keessaa 10 gadhiifamuu isaanii namoota kaan irraa dhagaheera jechuun garuu yaada isaanii kana lafa kaahaniiru. Ummata godina Salaalee aanaa dharraa keessaa qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'eef gargaarsi karaa waldaa tola ooltummaa Salaalee jedhamuun taasifame. Aanaa dharraatti haleellaa humnoota finxaaleeyyii faannootiin jiraattonni hedduun qe'ee isaanii irraa buqqa'anii akka jiran ni beekama. Waldaan tola ooltummaa Salaaleem deeggarsa jiraattota aanaa dharraa irraa buqqa'anii jiraniif taasisee kan hawaasa biyya keessaa fi biyya alaa irraa walitti qabame ta'uu hime. Deeggarsi kun waldaa qaxxaamura diimaa dabalatee barsiisota, barattootaa fi namoota biroo biyya keessaa fi biyya alaatiin taasifamuu himaniiru. Deeggarsi hawaasichaaf taasifame midhaan nyaataa yommuu ta'u, karaa toora miidiyaa hawaasaatiin birmannaa taasifamee walitti qabamuu ta'uu hoogganaa waldaa tola ooltummaa Salaalee ibsuun warra gumaachaa taasisan galateeffataniiru. Deeggarsi taasifame kun qabatamaan iddoo hawaasni miidhamtootaa jiran gahuun qaama dhimmi ilaaluuf dabarfamuu isaa dura taa'aan waldaa tola ooltummaa Salaalee obbo Daani'el Geetaachoo dubbataniiru. Obbo Daani'el Geetaachoo itti dabaluunis jiraattonni godina Salaalee aanaa dharraa rakkoo namtolcheedhaan rakkoo kana keessaa galuu himanii namoonni garaagaraa dhiibbaa uumuudhaan uummanni kun akka deeggaramuuf walitti qabamanii shoora ol'aanaa taphachaa jiraachuu fi taphachuus akka qaban dubbataniiru. Itti aanaan dura taa'aan waldaa ol'aantummaa Salaalee obbo Margaa Tulluu gama isaaniitiin deeggarsa karaa miidiyaa hawaasaatiin alaa fi keessaa walitti qabame kana milkeessuuf warra gumaacha taasisan galateeffataniiru. Waldaan biyya keessaa fi biyya alaa kanneen akka gamtaa barattoota Oromiyaa, biyya Chaayinaa, waldaa Oromoo, Ayirlaandii fi kanneen biroos gargaarsa kana keessatti hirmaataniiru. Itoophiyaa, Taanzaaniyaa fi Keeniyaan waliigaltee gurgurtaa humna elektirikii mallatteessan. Itoophiyaa, Taanzaaniyaa fi Keeniyaan waliigaltee gurgurtaa humna elektirikii walii mallatteessuun ifa ta'eera. Waliigalteen kun baatii eblaa keessa hojiirra kan oolu yommuu ta'u, walitti dhufeenya daldalaa fi diinagdee naannichaaf bu'aa guddaa kan qabudha. Humni elektirikaa Itoophiyaa, dhaabbanni dhiheessii humna ibsaa Taanzaaniyaa fi dhaabbanni daddabarsa humna ibsaa Keeniyaa gurgurtaa humna elektirikii garee sadiinii irratti mari'achuu himaniiru. Ragaan humna elektirikii Itoophiyaa irraa argame akka mul'isutti dhaabbileen kunneen marii gama sadee xumuruun gamaaggamuun waliigaltee kana mallatteessuu irra gahan. Haaluma kanaan Itoophiyaan Taanzaaniyaa waliin waliigaltee gurgurtaa humnaa kan mallatteessite yommuu ta'u, Keeniyaan ammoo Taanzaaniyaa waliin waliigaltee liizii sarara daddabarsuu mallatteessiteerti. Waliigaltee kana kan mallatteessan dhaabbata humna elektirikii Itoophiyaatti Daayirektarri qajeelcha seeraa Mirkanaa Yeggazuu, dhaabbata daddabarsa humna ibsaa Keeniyaatti hoogganaa Tarsiimoo Geedfrey Kiruubiin walii fi dhaabbanni dhiheessii humna ibsaa Taanzaaniyaatti itti aanaa daayirektara karooraa fi qorannoo investimentii Rentaaneeg waliin ta'uudhaan mallatteessaniiru. Waliigaltee kanaan Itoophiyaan humna ibsaa meegaawaatii 100 Taanzaaniyaadhaaf kan gurgurtu yommuu ta'u, daayirektarri kutaa seeraa humna elektirikii Itoophiyaa Mirkanaa Yeggazuu ifa godhanii marii gama sadaniin jiru galmaan ga'uuf biyyoonni tattaaffii taasisaa jiraachuu galata guddaa galchaniiru. Waliigaltee garee sadeen kun gurgurtaa anniisaa bira darbee walitti dhufeenya daldalaa fi diinagdee naannichaaf bu'aa guddaa akka ta'e himanii, Itoophiyaa fi Keeniyaa gidduutti waliigalteen gurgurtaa humna elektirikii mallattaa'e hojii irra oolaa kan jiru eeranii, daayirektarri gurgurtaa humna kanaan sharafni alaa akka argamus kaasaniiru. Waliigaltichis Itoophiyaan karaa Keeniyaa humna ibsaa gara Taanzaaniyaatti gurguruuf mirga kan kennu ta'uu daayirektarichi ibsaniiru. Itti aanaan daayirektara karooraa fi qorannoo akkasumas investimentii dhaabbata dhiyeessii fi humna ibsaa Taanzaaniyaa Rentaaneeg gama isaaniitiin mariin kun milkaa'inaan xumuramuu isaatiin gammachuu isaanii ibsuun dhaabbileen hojii irra oolmaa kanaaf kutannoodhaan akka hojjetan dhaamaniiru. Hoogganaan Tarsiimoo dhaabbata daddabarsa humna ibsaa Keeniyaa Geedfrey gama isaaniitiin marii gurgurtaa humna ibsaa garee sadiiniin milkaa'inaan xumuramuu isaaniitiif ogeeyyota kanaaf galata galchaniiru. Pirezidaantiin Masrii waraana keenya ergama Somaaliyaaf bobbaasuun kaayyoo biyya kamuu doorsisuu hin qabnu jechuun kaasan. Masriin waraana ishee ergama deeggarsaa fi tasgabbii Somaaliyaa gamtaa Afrikaa haaraa jalatti bobbaasuun ishee kaayyoo doorsisaa kamuutu akka hin qabne pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Siisii dubbate. Pirezidaantichi kana kan dubbatan wayita pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad masaraa isaaniitti simachuun kamisa darbee amajjii 23 bara 2025 ibsa waloon taasisan irrattidha. Waraanni ishee ergama haaraa keessatti hammatamuu ilaalchisuun pirezidaantiin Somaaliyaa waliin yeroo arfaffaadhaaf kan wal argan yommuu ta'u, kanaanis yeroo bal'aa fudhachuun mari'achuu isaanii pirezidaanti Al-Siisiin ibsuu isaanii ibsi tajaajila odeeffannoo Masrii baasee argisiiseera.
Biyya isaanii ergama gamtaa Afrikaa haaraa ilaalchisuudhaan hirmaannaan qabaannu Somaaliyaa keessatti nageenyaa fi tasgabbii buusuudhaaf malee biyya kamuu doorsisuudhaaf kaayyoo hin qabnus jedheera. Itti dabaluun hirmaannaan keenya kan danaa gaarii qabaatuudhaan waggoota 30 darban keessatti haalli Somaaliyaa keessa jiru nu yaaddessaa jira. Ergama keenya adda durummaadhaan uummata Somaaliyaatiif waliin ta'uun keenya argisiisa jechuus kaaseera. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti manni maree nageenya ergama gamtaa Afrikaa haaraan akka ergama ce'umsa Somaaliyaa gamtaa Afrikaa bakka bu'uuf yaada murtee dabarse dhiheenya raggaasisuun isaa ni yaadatama. Haala murtee kanaatis biyyoonni miseensa gamtaa Afrikaa hanga dhuma waxabajjii dhufuutti miseensota poolisii 140 dabalatee miseensota nageenyaa gara 12,000 erga haaraa kana keessatti bobbaasaniif hayyama ni kenna. Itoophiyaa fi Somaaliyaan ergama gamtaa Afrikaa haaraa kana keessatti walta'insaan hojjechuuf waliigaltee irra gahuu isaanii kanaan dura ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksisuun isaa ni beekama. Waldhabdeen Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu ture waliigaltee Ankaaraatiin furamuu hordofee Somaaliyaan loltoota Itoophiyaa ergama gamtaa Afrikaa haaraa keessatti akka hin hammatamne murtee dabarsitee turte jijjiiruudhaan ergamicha keessatti hirmaachisuudhaaf yaada akka jirtu dubbattee turte. Itoophiyaan hanga waliigaltee Somaalilaandii kan walabummaa ishee labsite waliin mallatteessite sana hanga haqxutti waraanni ishee ergamicha keessatti akka hin hammatamne qondaaltonni Somaaliyaa irra deddeebiidhaan akeekkachiisaa turaniiru. Waliigaltee Ankaaraa waldhabdee Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduu ture kan tasgabbeessee mallatteeffamuu hordofee dhiheenya kana pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad Finfinneetti argamuudhaan ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad waliin marii taasisaniiru. Kamisa darbe ammoo pirezidaantiin Somaaliyaa affeerraa pirezidaantii Abdul Fattah al-Siisiitiin gara Masriitti qajeeluun isaanii maddi oduu Somaaliyaa Soonaa gabaaseera. Pirezidaantiin Masrii gita isaanii Somaaliyaa kan affeeran yaalii waloo shororkeessummaa dhabamsiisuuf taasisan cimsuu fi nageenya tasgabbii qaxanichaa irratti wal ta'uu irratti mirkaneechuuf kan mari'atan jechuunis kaasaniiru. Biyyoonni lamaan waliigaltee waraana kanaan dura waliin mallatteessaniin alattis walitti dhufeenya siyaasaa, aadaa fi diinagdee kan qaban ta'uu haala hammateen gara walta'iinsa tarsiimootti guddisuudhaaf waliigaltee siyaasaa waloo irra gahuu isaanii ibsi isaanii keessatti eeraniiru. Tiraamp gurgurtoonni boba'aa gatii akka hir'isan gaafannaan gatiin boba'aa yerumatti hir'achuun himame. Pirezidaantiin Ameerikaa haaraa filataman Doonaald Tiraamp Saawud Arabiyaa fi biyyoonni gamtaa alergitoota boba'aa biroo gatii boba'aa akka gadi buusan gaafachuun doorsisa taarifaa fayyadamuun dachaan akka gadi buusu ibsaniiru. Tiraamp waltajjii diinagdee addunyaa Daayivoosti geggeeffame irratti hojii geggeessitootaaf haasaa taasisaniin alergitoonni filannoo US dura gatii boba'aa gadi buusuu dhabuun isaa na ajaa'ibeera jechuun kaasaniiru. Yeroo ammaa kana gatiin boba'aa akka hanqaala'aa waan tureef waraanni Raashaa fi Yukureen itti fufe jechuunis kaasan. Raashaan kuufama boba'aa qabdutti fayyadamuun humna guddaa ittiin Yukureen haleeltuu fi biyyoota kaan sodaachiftu horatteerti jechuun boba'aan akka gadi bu'us dubbataniiru. Gatii boba'aa gadi buusuun waraanni kun akka xumuramu ni gargaara. Kanaaf biyyoonni boba'aa ala ergitan gatii gadi buusuun waraanni kun akka xumuramuuf nu gargaaruu qabdan jechuunis haasa isaanii keessatti kaasaniiru. Pirezidaantichi gatii boba'aa ilaalchisee kan dubbatan roobii darbe ilma mootii Saawud Arabiyaa Muhammad bin Salmaan waliin erga haasa'aniidha. Akka miidiyaa mootummaa Saawud Arabiyaa bin Salmaan waggoota 4 dhufan keessatti hanga doolaara biiliyoona 600 US keessatti investi gochuuf waadaa galuun isaanii ni beekama. Haa ta'u malee lakkoofsi kun ibsa White House keessatti kan hin eeramnee fi hariiroo isaanii cimsuu hordofee Tiraamp mootummaa gonfoo nama ajaa'ibaa ta'e kana mallaqa ittiin US'tti investi godhu doolaara tiriliyoona 1 akka ol guddisuu gaafataniiru. Haala Tiraamp kana hordofuun gatiin boba'aa dhibbantaa tokkoon kan gadi bu'ee fi yaadni kun fedhii Tiraamp gatii boba'aa gadi buusuuf qaban waliin kan wal simu ta'uu ogeessi ol aanaan diinagdee fi dhimma jijjiirama qilleensaa David Oxlin dubbataniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa waltajjii diinagdee addunyaa irratti karaa viidiyootiin mul'achuun isaanii ergaa jalqabaa kan torbee kana keessaa kakuu raawwateen booda yeroo jalqabaati. Waltajjii isaanii irratti dhaabbileen addunyaa oomisha isaanii kan US keessatti akka gurguran yookaan meeshaalee biyya alaatii galfamuun gabaa Ameerikaa seenan irratti taarifni cimaan akka isaan mudatu cimsee dubbateera. Waggoottan arfan darban keessatti mootummaan baasii hanqina qisaasama doolaara tiriliyoona 8 walitti qabuun uggura anniisaa diiguu dambiiwwan laamsha'aa fi gibira dhokataa akka kanaan dura hin beeknetti ka'uun biyyattii cabseera jedhame. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf isin biraan gahaa turre kanan gammaatti dhageeffattanidha. Oduu dursuun isin waliin kan ture ani shubbiseetti waan dhaggeeffattaniif galatooma.